bara dhugata esanatu dhugaadhan nufe inni sobaan soba biddi kukufe entu gado kalecha kalesan dagata mililik farsa gurrachan kakata bara dhugata esanatu dhugaadhan nufe inni sobaan soba biddi kukufe entu gado kalecha kalesan dagata mililik farsa gurrachan kakata Calanko la fe la farra harre anno le tarka farmatu cite soddu mango banabite inni wan kale madanu fayine arkabatiya bachuudhaaf waa'ee calii calankootii fi siida annolee irratti marii tokko illee barbaadu dhugaa dubbachuudhaaf iddoon kun iddoo seenaa qabu iddoo qubsama Oromoon kaleessa argite walooma isaa itti eeggate bakka kaleessa qaamni isaa tirrate bakka kaleessa harmi haadhota keenya irraa murame dhalootatti seenaa darbaa turuudha jechuudha wantin darbin injiru sirnin darbin injiru seenaan garuun darbu Oromoon kana bareechee beeka waan taateef waa'ee annolee irratti dhuguma dubbachuuf Oromoon wareegama amman jedhamne akka kafalu kun waan wal nama gaafachiisu miti eenyuyyuu haa ijaaru eenyuyyuu haa dhaabu wanti gaariin gaafa dalagames akkasumatti dhaabbata wanti gadhee yoo dalagames akkasumatti dhaabbata calii calankoo fi harma muraa annolee wantin Oromoon itti yaadatu keessaa tokko kanuma jechaadha sirni kaleessa ummata keenya Oromoo keessaayyuu annolee yoo furanne calii calankoo furanne hawaasa keenya Harargee fi hawaasa keenya si komando hawaasa Arsii irratti rakkoo geggeeffamaa ture wantoota calaqqisan keessaa tokko jechaadha gidirsa hammeenya sirni sun yeroo sanitti ummata kanarratti raawwataa ture jechaadha isan kan akeekudha jechaadha fakkeenyaaf qabsoo Minilik wajjin godhamaa ture keessatti qooda leenjii soodii gaadachuu dandeenya Arsiin keessaayyuu waggoota 8 qabsoo amman jedhamne geggeessaa ture gibran kafalu jechuudhaan falmachaa ture dhimmi ummanni keenya yeroo san harmitti murameef dhimma biraa qabaateeti miti dhimma birbadummaa isaa eeggachuuf gibran kafalu jechuun akkasuma immoo sirna sanjalatti hin galu eenyummaa kiyya kabachiisee Oromummaa kiyya nan jiraadha kan jedhu waan taateef gita kana mootu waan wal falmaa turaniif yeroo sanitti Oromummaan akka qaanyitti yeroo laallamte waan taateef hawaasni keenya lak jechuudhaan fuuldura dhaabbachuudhaan qabsoo amman jedhamne geggeesse wareegama seenaadhaa seenatti dhalootatti darbu nuuf kaa'ee jira jechaadha kana eeggachuun immoo dhalootaadhaatiif dirqama jechaadha kanaaf namoonni kallattiilee adda addaatiin keessaayyuu waa'ee calii calankootii fi annolee gadi qabdanii xiqqeessanii laaltan yookaan mandaratti deebistan of eeggannoo barbaachisa dhimmi kun dhimma marii tokkollee barbaachisu miti dhimma murannoo fi wayyoomni kaleessa kaawwaman waan taateef Oromoo fi Oromiyaadhaaf warroota wareegaman qofa osoo hin taane biyyuma saniifillee warroota of kennanidha dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sanitti haalli ture haala sabummaa irratti fuulleffate keessaayyuu jibbiinsa sabummaa saba Oromoo irratti geggeeffamaa ture waan taateef falmachuun gibira humnaa ol ta'e Oromoo irratti fe'amaa yeroo turetti ilaalchi humnaa ol ta'e saba Oromoo irratti yeroo kennamaa turetti gita bittoota ofirraa fonqolchuudhaaf kan godhamaa ture waan taateef kanarratti immootu hawwanni kenna wareegama amman jedhamne kennanii jiranii lubbuu gaafas baate kan itti yaadatu dhaloonni sirna kaleessaa hammeenyummaa isaa kan itti yaadatu yoo jiraate kitaabni kitaaba caalu seenaa caalu yoo jiraate siidaa calii calankoo fi hamba annolee jechaadha kanaaf akkasuma mootuu fakkeenyi siidaaleen adda addaa jira kan akka jeneraal Waaqoo guutuu jira kan akka jeneraal Hajji Adam Saaddoo jira kan akka Bakar Waaree jira siidaaleen hedduun jira dhuguma dubbachuu fi wanti kun dhaabbatu fi dhaloonni suuraa itti naa ka'uuf miti dhaloonni seenaa isaa itti naa yaadatuuf dhaloonni maalummaa isaa itti naa eeggatu dhaloonni calanqee kaleessa hawaasni keenya abbootiin keenya gootonni keenya kaleessa kafalan xurree isaanii akka qabatuuf malee suuraa wajjin haa ka'aniif miti jecha kanaaf namoonni adda addaa tarii dhimmichi dhimma suuraa ittiin ka'anii isin fakkaachuu danda'a dhimmichi dhimma viidiyoo itti waraabachuu isinitti fakkaachuu danda'a dhimmichi dhimma dhaloota seenaa yaadachiisuu dhimma seenaa tikfachuu dhimma dhalootatti darbu riqicha guddaa akka ta'uuf malee suuraa wajjin haa ka'aniif miti eeyyangaa warroonni kallattiilee adda addaatiin yaadota adda addaa fuutaniitiin kallattiilee adda addaatiin hammeenyummaa adda addaa faffacaasaartan irraa of qusadhaa annolee hayyuu mataa isii qabdi warroota sirna kana sirriitti beekan qabdi calii calanqoos akkasuma qabdi nuti immoo dhaloonni waan abboonni keenya nutti himan waan hawwanni keenya nutti himan waan dabareen seenaa dhalootatti himaa ture kunuunfachuun dirqama dhalootaadhaati. Kanaafin warroonni sagantaa kana hordofaa jirtan kallattiilee adda addaatiin dhaabbannee of ilaallu jechuun barbaada waa'ee calii calanqoo fi annolee irratti Oromoon marii tokkollee hin barbaadu marii hoggaa jennu waa'ee isaa irratti
seenaa kaleessa kaawame seenaan kun sirrii miti seenaan kun akkasiiti seenaan kun akkanaati kan jedhamu irratti Oromoon eenyuun gaafatu Oromoon seenaa isaa bareechee beeka Oromoon eenyummaa isaa bareechee beeka waan kaleessa abboonni keenya ta'an waan kitaaba irratti argana soo hin taane waan abboota keenyarraa dhalootatti darbaa ture waan taateef dabareelee seenaa kallachiidhaan dhaalamaa dhufe waan taateef eenyuyyuu olitti Oromoon bareechee beeka eenyuyyuu olitti dhalataan lafa sanii beeka calii calanqoo ijoolleen Harargee sirritti beekan aanole ilmaan sikkoo mandoo sirritti beekan Oromoonis bareechee beeka Oromummaanis bareechitee beekti kanaaf namoota waan kanarratti dubbachuun eeggachuun kunuunfachuun Oromoo Arsii qofan ta'u Oromoo Jimmaa qofan ta'u Oromoo Wallaggaa qofan ta'u Oromoo fi Oromiyaa namni himatu kamillee dhimmi calii calanqoo dhimmi aanoleedha walooma Oromoo fi Oromiyaati jiddugaleessa waloo Oromoo fi Oromiyaati kanarra dhaabbatee Oromoon qabeenya isaa eeggachuun dabareelee hambaa seenaa isaa tikfachuun dirqama Oromoota addunyaarra jiranii qofa osoo hin taane dirqama maalummaa kee eeggachuu dirqama eenyummaa kee tikfachuu dirqama walooma kee tikfachuu jechuudha kanaaf waa'een aanolee tarii namoonni adda addaa Arsiitti galchuu danda'a Harargeetti galchuu danda'a dhimmi calii calanqoo dhimmi aanolee Oromoo kaabaa fi kibba bahaa fi dhiha Oromoo kiristaanaa Oromoo muslimaa Oromoo waaqeffataa ilaala maaliif maqaa Oromootiin itti kennamaa ta'e maqaa Oromootiin itti wareegamaa turre maqaa Oromootiin irratti wantoota adda addaa jedhamaa turre jechaadha kanaaf seenaa dhugaatiikfachuun dhaloota har'aa kanaaf dirqama waan barbaachisuuf namoonni kallattiilee adda addaatiin seenaa dabaree hambaalee Oromoo kaabaaf kibba bahaaf dhiyaa kallattii adda addaatti qoodaa deemtan of eegganna barbaachisa Oromoon kaleessas maqaa Oromootiin wajjin wareegama kafalaa turre wajjin kallattii adda addaatiin dhiibbamaa turre sirnoota dhufaa darbaa keessatti har'an tan ammootu Oromoon waan kana bareechee beeka dhaloonni har'aa sirritti beeka waa'ee calii calanqoo dubbate Wallagga beeka waa'ee aanolee yoo dubbate Shawaa beeka waa'ee calanqoo yoo dubbatte Iluu Abbaa Booraatti beeka Oromoon dammaqee jira bareechee seenaa isaa beeka kanaaf namoonni immootu bololli siyaasaatiif bololli faayidaa dhuunfaatiif sirna darbu tokkoof waan adda addaa fuutanii saba kana burjaajessuuf yaaltan dhaabbadhaa of ilaalaa isin jennaa ani qopheessaa sagantichaa falmataa roorrochi warroonni sagantaa bara dhugaa ta'e sanatu dhugaadhaan dhufe inni sobaan soba biddii kukufe eentuu gadoo kaleecha kaleessan dagataa mililik faarsaa gurraachaan kakata bara dhugaa ta'e sanatu dhugaadhaan dhufe inni sobaan soba biddii kukufe eentuu gadoo kaleecha kaleessan dagataa mililik faarsaa gurraachaan kakata calanqoo lafee lafarraa harree aannolee tarkaa farmatu cite soddumaan goobana bite inni waan kalee madaanu fayyine harka baakiyyaa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota madda walaabuu miidiyaa sagantaa tamsaasaa kallattii qophii addaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira qophii addaa immoo kan qopheessu an falmataa roorrochi warroonni kallattiilee adda addaatiin sagantaa adda addaa irratti yaadota adda addaa nuuf kennaa nu jabeessaa turtan amma sirra deebi'ee galatoomaa isiniin jedha eeyyangaa waa hundaafuu dursi addunyaa kana nageenya waan taateef irra deddeebuudhaan bakka jirtanitti nageenya jaalala isinii hawwina warroonni madda walaabuu miidiyaa irratti kallattiilee adda addaatiin arjooma yaadaa iddoolee adda addaa teessanii nuuf arjoomaa turtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jenna keessaayyuu warroonni maatii gara YouTube channel keenyaatiin ta'uudhaan mallattoo notification tuquudhaan yeroodhaan yerootti odeeffannoon adda addaa sagantaaleen adda addaa keessaayyuu qophiin shamarranii fi dargaggoota dhiyeenya kanatti wal duraa duubaan qophaa'aa jira sanuu dhaabbachuudhaan kallattiidhaan akka isin bira ga'uuf kallattii adda addaatiin mallattoo notification yookaan immoo mallattoo alarmii tuquudhaan sagantaan akka isin bira ga'uuf ammas kallattiidhaan akka gootan isiniin jechuun barbaada namoonni adda addaa immoo kallattiilee adda addaatiin keessaayyuu dhimmoota adda addaa irratti yaadiya yookaan immoo akka gaafiitti koomentii keessan argaan ture akkasuma immoo warroonni telegiraamaan enjoy jechuudhaaf yeroo hedduu wantoota adda addaa irratti dabarfachuu yaada adda addaa irratti dabarfachuu akkasuma immoo odeessaalee adda addaa nuuf qooduu barbaadan hundi keessanuu lakkoofsa telegiraamaa kan koo barreesseen jira kallattiidhaan lakkoofsa kanatti fayyadamtaniitiin karaa YouTube chaanaaliitiinis ta'e gara telegiraamaa akkasuma immoo gara waasaappiitiin maatii madda walaabuu ta'uu dandeessan waan hundaafuu warroonni kallattii adda addaatiin yaadota adda addaa nuuf kennaa jirtan irra hedduun gara YouTube chaanaaliitiin osoo hin taane hedduun keessan kan nu beekaa jirtan yookaan mootu sagantaa viidiyoolee adda
adda hordofaa jirtan gara TikTokii qofaan. Eeyangaa yeroo ammaa kanatti immoo social media keessa hawaasni keenya hedduminaan kan fayyadamaa jiru TikTokii garuu immoo gara YouTube channeliin hayyoonni gurguddoon sagantaaleen adda addaa miidiyaaleen jajjaboon odeessaalee wal ta'an hedduun isaanii gara YouTube channeliin darbanii kanumarra dhaabbachuudhaan maddoolaa bulis gara YouTube channeliitii fi akkasuma immoo karaa peejiitiin sagantaalee adda addaa qabadhee isiniif dhiyeessaa jira waan taateef ammas irra deebi'eetiin akkuma gara TikTokiitiin yaadota adda addaa nuuf kennaartan gara YouTube channelii keenyaatiinis seentaniitiin sagantaa keenya irratti yaadota adda addaa kan kennitan isiniin jechuun barbaada. Keessaayyuu namoonni adda addaa yeroodhaa yerootti liinkii waan akkasii nu ergaa jirtanii liinkiin erguun yeroo hedduu kallattiidhaan garasitti nama seensuudhaaf carraa waan hin qabnee fi carraan isaa xiqqaadha. Kallattiidhaan madda walaabuu miidiyaa jechuudhaan sarchii yoo gootan Odaan Roobaa irra jira ulee abbaa gadaa wajjin profaayilii irra jira jechaadha. Kallattiidhaan miseensi keenya ta'uu dandeessan jeetii yaada akkasumas immoo dhiyeenya kana keessa sagantaalee adda addaa ijoollee dandeettii adda addaa qaban kanneen akka ayyaantu dhaabaa sooretti akkasuma immoo mudannoo yuunaa guyyaa kaleessaa gaaf deebii wajjin gooneerraa kallattiidhaan quunnamtaniitiin viidiyoolee adda addaa ilaaluu dandeessanii namoonni tokko tokko immoo Oromiyaa irraa beessa adda addaa akka isiniif gara maddoolaabuutiin dalaguun gaafii adda addaa gaafachaa turtanii ta'uu qaba akkas ta'uu qaba Oromoo yeroo ammaa kanatti qabeenya keenya walii beessuu promotion walii gatuu jedha viidiyoolee keessan akka waraabdanii na ergitan kallattiidhaan yaada isinii dabarseen jira detail information barbaachisaadha lakkoofsi bilbilaa iddoo bakka dalagaa keessanii yookaan immoo dalagaatti argamu nambara keessan Telegram WhatsApp haa ta'u kallattiidhaan lakkoofsi keessan illee kaa'uu qabdan detail information walumaa galatti ni barbaachisa jechaadha. Irra caalatti immoo viidiyoon bakka hojiidha ispeeshaalii yoo mana uffataa taate viidiyoo isaa kan mana uffataa isa waraabdanii yoo nu ergitan kallattiidhaan gara sooftiweerii keenyaatiinis gara maddoolaa miidiyaatiin gara feesbuukaatiinis gara yuutuubiitiinis kallattii hundaanuu promotion isin gatuudhaaf kafaltii tokko malee akka isin hojjedhu gamanuma isin beeksisuun barbaada. Keessaayyuu namoonni biyya keessa jirtan kanneen qilleensa argachuu hin dandeenye kallattiidhaan viidiyoo fi suuraa keessan gara telegiraamaatti yoo nu ergitan hojiirra isin oolchuuf yaaliin gata. Akkasuma immoo namoonni biyyoota adda addaa jirtan Dubaay irraa akkasuma immoo Saudi Arabiyaa irraa Oman irraa biyyoota adda addaa irraa gaafii adda addaa kaasaaranii inumaayyuu Awurooppaas dabalatee jechaadha. Kana gochuudhaaf yoo isin nutti dhiyaattanii sagantaa irratti hirmaattanii gara maddoolaa miidiyaatiin qabeenya keessan beeksifattan irra bareedaadha. Namoonni hedduun suuraa qofa erganii detail information erganii namoonni hedduun immoo suuraa fi detail information erganii seenanii qabeenya isaanii kana beeksifachuu miidiyaan kun kan isin dhaabbateef ilmaan Oromoo tajaajiluudhaaf kanaaf kafaltii tokko malee dhuftanii yaada keessan viidiyoo keessan qabattanii of maggaa kennitiin haasaa dubbachaatiin hawaasa keenya hubachiisuu ni danda'ama jechaadha. Kallattiin biizinasii yeroo ammaa kan ittiin rangolatan keessaa tokko sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaan madda diinagdeeti, madda siyaasaa qofaa miti, madda barnootaati, madda diinagdee, madda siyaasaa kallattii kamiinuu akka kaa'annetti jechaadha. Yeroo kanatti addunyaan diijitaal maarketingii keessa galaa jirti jechaadha. Kanaaf dhaloonni har'aa dammaquu danda'u qabna. Walumaa galatti wanti jechuun barbaade warroonni qabeenya keessan beeksifachuu barbaadan Oromiyaa jiraatanii biyyoota adda addaa keessa jiraatan kallattiidhaan gara maddoolaatti dhuftanii keessummaa ta'uudhaan qabeenya keessan isinii beeksisuu dandeenya. Warroonni mootuu lakkoofsa bilbilaa kenna barbaadan yeroo hedduu irra deddeebuudhaan dubbachaan ture. Duwwaa 27 irraan isinii deebi'a. Namoonni lakkoofsa Telegram keenya barbaadan duwwaa 27 69 kallattiidhaan maddoolaa argachuu dandeessan. Eeyangaa sagantaa keenya irratti innaasin deebisuu yeroo ammaa kanatti akkuma argaa jirrutti kallattiilee adda addaatiin yaadonni adda addaa gara sooshaal miidiyaatiin kallattii adda addaatiin darbaa jiran. Keessaayyuu dhiyeenya kanatti dhimma calii calanqoof aanoleen wal qabateetiin hawaasni keenya kallattiilee adda addaatiin gara sooshaal miidiyaatiin yaadota adda addaa dabarfachaa jira. Komiin hawaasaas akka malee yerootti dabalaa jira. Marrigaa warroonni sagantaa kana hordofaa jirtan kallattiidhaan dhuguma dubbachuudhaaf calii calanqoo hamba aanolee lafa seenaa kaleessa walooma Oromoo fi Oromiyaan harka isaa irratti muramee harmi isaa irratti murame akka ta'e hogbarruu irraa soontaan abboota keenya akaakilee keenya irraa waan dhalootatti darbaa dhufee fi barachaa turredha. Marrigaa dhaloonni har'aa kana tiikfachuun dirqama dhuguma dubbachuuf aanolee yookaan calii calanqoo suuraa bira akka of ijaarame no isaa miti. Calii calanqoof aanolee kan ijaarameef yookaan kan dhaabbatee fi sirna Minilik keessas nurratti raawwatame yeroo sanitti rakkoo hammanan jedhan saba keenya saba Oromoo irratti geggeeffame yaadannoo dhaloota ta'e hammeenyummaa isaa akkasuma immoo dhaloonni kun dammaqiinsa sammuu isaa keessatti akka kaawwatuuf
wanta tolfameedha malee suuraa yookaan yeroo cidhaa bira dhaqneetiin dhiichisnee suuraa bira kaanee bira hadeemnuuf miti dhalootatti akka yaadannootti waan kaa'amu. Taatileen akkasii kun biyya keenya qofatti miti biyyoota addunyaa hedduu keessatti namoonni saboota adda addaa irratti biyya adda addaa irratti nama irratti hammeenyummaa adda addaa dalagan seenaan isaanii ni kaa'amu. Yoo kana jedhu hammeenyummaa qofa miti namoota gaarii dalaganis gaarummaan isaanii bukkee kaa'ama jechaadha. Kanaaf waa'ee Sidaa Aanoleetiin wal qabatee hawaasni keenya tibbanoota darban gara sooshaal miidiyaa kana tiktookiitiin akkasuma immoo sooshaal miidiyaa kanneen feesbuuka dabalatee waa'ee Minilikiin wal qabsiisuudhaan keessaayyuu yeroo ammaa Sidaa Calii Calanqoo fi Aanolee irratti yaadonni tokko dhufaa jiran kan jedhu jira. Oromoon dhuguma bara dhugaa ta'e sanatu dhugaadhaan dhufe inni sobaan soba biddii kukufe eentu gadoo kaleecha kaleessan dagataa mililik faarsaa gurraachaan kakata.